bar yoo ati lakkoofsa kan keetiin yookaan feesbuuk mataa keetiin una dubbiste malee kallattii itti wal agarroona si mijeessa dhageeffadhu. Ati anaasii wal arguudha. Usjadi dhageeffadhu boonee. Akka nama kamiittu kana durallee misee jira waliin haasawaa turre manuma kee keessa waan ta'eef. Amma ammoo kana booda karaa lakkoofsatiinis ta'ee kallattii anatu mijeessa akkaataa anaasii itti waliin haasawnu jechuudha. Kanaaf viidiyoo nama jidduun seenii mee haa fixadhu. Kanaafuu inni kun jechuun bareeda. Amma ammoo namoonni biraa ol seenanii yookaan isayyuu ta'uu danda'a. Yaada kan namni duubatti deebisuu akka hin jiraanne. Sababni isaa ati amma anallee adaantee ifillee adaante. Maaliif takka gubattee agarte kana dura booniyyaati. Takka gubattee turte. Takka kam gubatte? Kana dura gaafa akkasuma footoon ta'e xiqqoo tun gabbaate waan uummanni kun cabacabee si godhe hin beekta. Har'a ammoo waan guddaa jiru kana riskii kana guutuu akka waan sirraa fudhatanitti ittiin deemin duuban akkana hin ta'in waan inni si godhu beekta. Kan jechaa turan. Waan akkanaan isas faraaroo kana obsuun hin dubu. Waan fedhaa fidu malee. Obsi Rimex. Wallaahi waan feete fidda malee. Amma dubbattu kana wayititee namni gastiisitti seenee si awwaakabee minaamin jedhe namoota san jala wanni godhe. Waa'ee gastii minaamin dhiisitii lakkoofsa kan keenaaf kennii siin jedhe bar sawuyyee. Lakkoofsa gara keessattiin si barreessa siin jedhe jechuun lakkoofsa osoo hin ta'in karaa ittiin wal agarru gara keessattiin si godha jedhe dhageeffadhu. Ati anaasii wal arguudha wanni guddaan dhageeffadhu kaa. Hayyee feesbuuka lama qabda ankeetiin si dawwalaati ati immoo kabiraatiin nu dawwaluu dandeettaa feesbuuka keetiin si dawwalu. Ani si baruu fedhamni. Jechi kiyya wal barra siin jedhe feesbuuka kiyya dhagaye feesbuuka kan keetiin si dawwala. Ati feesbuuka qabdaa fi keetii dhuunfatti kabiraa qabdaa xiqqaa wayi. Feesbuuka xiqqaa wayii yoo qabaatte an keessanii si dawwaleetti ati ammoo kaara kan biraa qabdu san wanni gootee. Wii banaat kan mana madaabiin jiran ani iyyisiisi. In qaban Facebook biraa Facebook ookanin Facebook kan keetiin na dubbisi ookanin immoo lakkoofsa kan keenaaf hirbaqa. Ayyee bakka waan gara keessatti si dubbisu anas si mijeessa waan akka rakkoo qabu qunnaa ta'ee jira. Gara keessatti waan akka wal dubbifnaa kanaafuu yoo walaa dubbifnu yoo misitti tolti. Nama yoo barbaadde rakkoon qabu ani jechuun ani waan tokko irra maali guyyuma guyyaadha waanuma kana cuunfaa oolla waan tokko irra qabuun barbaada bakka. Ati karaa keessatti si dubbisuudha miti yaanni kan. Yoo tokko yaa wallaahi guyyaa kana miira keessa seenee waan baay'ee dalagaa ture. Viidiyoo waan baay'ee illee maxxansuudhaaf yaadaa ture fiigale. Viidiyoo maali? Waan baay'ee illee maxxansuudhaaf yaadaa ture yoo tiktooka kiyya kana jala seentee dhageette jechuudha. Maali? Tiktooka kiyya kana jalatti waan maxxansee yoo agartee jiraatte miira keessa seenee waan maxxansee ture. Garuu reefii tanaa laayivii irra ture ani. Dhageeffadhu kaa. Reefii tana laayivii irra ture sagaleen kiyya hin jiru. Si dhaga'u jira bar maaliin gammachuu guddaa qaba. Wallaahi laziim gammachuu guddaa qaba. Dhugaasitti maal? Amma gammachuu guddaa qaba. Dhageeffadhu. Harka kennuu keetitti baay'ee gammadee jira. Wayi isaan harka kennuu fi harka kennuu dhabuu miti bar amma aniyyuu suma kanayyuu si baruudhaan fedha beektee tokkoffaa irratti ati akkaawuntii kan keetiin na dubbisuudha. Siif galee malee akkaawuntii kiyyaa na bakka waan itti wal dubbisnu gara duubatti si godha dhageeffadhu sun rakkoo hin qabu. Garuu viidiyoo kee ilaalee viidiyoo ati maxxansite baay'ee natti tolee jira. Namoota duraan yaada kee hubatin illee yaadni namootaa kun sin baasu yaada asin jedhu kan si baasa uummanni kunis sin baasu sirri uummanni si jaalatu hin jira. Waan kana ka irra caalan isaanii wajjin hin dubbatin asii achi hin gorin maaliif kasiin jechaa turan sun maaliif akka isaan siin jechaa turan hin beekaa jechuudha. Dhageeffadhu kaa piliis na dhageeffadhu daqiiqaa muraasa walii gallee tadda deemna. Walii gallee tadda deemna piliis na dhageeffadhu. Kun qeerroo na jedha kun afarsoo jedha kun maaloo jedha kun qaaduu jedha kun maal jedha sun yaani. Na dhaga'e. Baqam dhiifamata kan barbaadu iyyuu. Ishi dhaga'e kaanaan dhageeffadhu sitti ma walii galla. Amma walii gallee jirra. Wanni gammachuu guddaan itti qabu tokko uummata kanaaf dheengaddallee waadaa seenee ture. Ati wayitan dubbanna jalan dubbatiniiti na dhageeffadhu eegis carraa seenisa. Abbuu dubbadhu waluma qixa dubbannaa sodaa kan keen qabu. Laal dheengadda maal siin jedhan uummata irratti uummata bal'aa irratti harka milchiiree fidaatiin hin jedhe Oromoo. Qasaman billaahi harka milchiiree fidaatiin hin jedhe harka milchiiree akka fidu abdii guddaa qaba garuu gara keessatti wal dubbifna. Yaada yeroo namni asii biraa ba'ee fakkeenyaaf gastii namni sitti ol koree maal gootaatti dheeqa maal gootaa keessan dubbifta midhaan biyyoo siin jedhan
yaada kee akkan jijjiirredha yaadni si baasu yaada amma qabatti kanaa fi amma qabatti kana qofa sitti hima anallee gara biraatti na dhuufin anallee ummata kana biratti nan jibbisiisin ani akka jibbamtu bariin barbaanni bargaruu akkaawuntii kan keetiin na dubbisiinsi jechuu jira malee ani namni si hajjabus hin jiru ati anaaf illee gaafuu qabda bara isheen jedheetiin si dubbisa qo'e ila ummanni daldala jiran kuni guutuun isaanii na arrabsa dhugaa sitti hima fikiriin ummataa si bira jira malee ana bira hin jiru dhageeffadhu wallaahi lazim fikiriin ummata kana haga firii xaafii na bira hin jiru garuu ummata kana waan godhen qabu sababa makeetirraan jechuu anammallee taanaan hin beekta keessa waa baay'ee sitti himee jira ani qaama si duuba jiru san barbaadarra caalattii keessan na dubbisii naasitu furuu danda'a sin jedhe ana waan gaarii naaf goote yani kaatee dhuftee feesbuuka kan koo haa gootee tiiktookii kan koo keessa seentee namni jechuudha namni biyya ormaa jiru maatiin qabu firaan qabu maatiin isaa firri isaa wanni hundi isaa bilbila isaatti siif gale akkana gootee yani si miidhuu barbaadee miti uummata biratti jibbame ati akkana taate akkas taate naan jetta yani anaaf waan gaarii goote. Bara natti nama baay'een na beeka beektaa haga keetii namni beeku baatus nama baay'een na beeka dhugaa sitti hima asoo amma gadi ba'ee viidiyoon baya garuu waan kana xumuree gadi ba'e jechuudha. Namoonni akkamitti na aarsa namoonni akka kalee akka fakkeenyaaf maqaa namaa dhahee lolaa ture barkalee galtii kee keessatti miira keessa seenee warroota ani ijaan arge wayita fuula kee duratti as baanii jiranii dubbatan wayita san ani wayita bar footoo isaanii viidiyoo gubbatti wanni koompitara gubbatti ilaalu acheetti na akka nama wanni irratti caffaran warroota akkasiisan jechuudha. Kanaafuu ammaati wareegama hundayyuu hin kafalaa ummata kanarraa eega jette na wajjin kafaltaa gara keessatti si dhufa. Garuu immoo waan beekuu qabdu tokko wallahi namoota jechuudha namni nama kan kiyya jedhu nama kan kiyya namni kun jedhu nama naaf yaadu nama naaf dhibbatu nama yeroo uummanni Oromoo hundi natti duulan garuu nama muraasa jechuudha. Kanatti dhiyaatee na bira jiru ture. Nama san immoo ati na jalaa saaxiluudhaan ani wallahi yaadu nama kanarraa galuu naa wayyaa. Galato wallahi aniyyuu irra caalatti ilaal wanni natti fudhatte kuni baay'ee natti tolee jira ata walallee keessa miseenjer makeetti wayita waliin haasofnullee waan yaada badana dubbatte hin qabdu wallahi dhugaa dubbadha yaaduma bareedaa amma akka dubbattee kana dubbachaa ture garuu gasti irratti wayitaas dhufan riiskii kee hunda fudhatanii ati akkana ta'i ati itti achi hin deemin intalli dubaraa akkamitti nama keessan dubbifti maal jechuu waan inni achitti si godhu beekanii waan maalii beekanii waan kana jedhanii boruu ammoo maal barbaadan dhagaye waa takkasitti maan oromoon laan oromoo misitti maa dhagaye oromoon ammaadhaa miti si jaalatti adima sitti maa dhageeffadhu an oromoo waan gaarii siin dalaga malee waan badaa sitti dalagu nallee nan jibbinaa wallaahi dhugaa isin jedha garuu maal si jechuu barbaadu oromoon gaafa namni jiru osoo hin taane gaafa namni du'e porofaayila nama kaatti akka jedhe gaafa namni jiru osoo hin taane gaafa namni du'e foloo nama gooti sadi jedhe lama jedhe gaafa namni jiru yookaan immoo gaafa namni miidhame ittiin foloo nama guddifatti jechuudha akkasuma foloo keellee gaafa jiruuti amma warroonni gabbaasi waan fedhe haa fiduuti hin dubbatini dhiisi rakkoon qabu homa inni fidu takkayyuu jiru warroonni siin jedhan kun wallahi warroonni nama hunda caalaa soo wanni tokko gabba'e sitti kofulan jara malee namni biraa tokko hin jiru. Qeerroo dhageessaa ati qeerroo dhumaan immoo ani har'uma kana maqaa qeerroo yoo dhagee ani akkanumatti qeerrootti na shakkee jira ishee hin beeku ani maal akka ta'e. Boonii jedhi nama ila dhaggeeffadhu wallahi dhaggeeffadhu dhugaadhaan sitti himaa jechuudha. Namoonni har'a ol baasii yookaan olaa baasu dantaa isaatii akka barbaade haa godhu waan akkanaa jedhanii waa namni jechuudha namni madaa'ee arge malee madaan nama tokko gaafa madaa'u agam tokko akka nama dhukkubuun beekan siif galee